Muslims in which part of the world are persecuted the maximum? Can you guess? From where? Myanmar, Palestine. According to me, today, maximum that Muslims are... Akka kiyyaatti arraantan uummanni musliimaa haalaan dararamaa jiru musliimoota Xinjiang Chaayinaa keessa jiraatani. Musliimoota Uyghur jechuudha. Yes. Dhugaadha. Musliimoonni Myanmar keessa jiran hedduu dararfaman. Falastiin keessatti yeroo dheertuuf rakkifamaa jiran. Haa ta'u malee dararaan musliimoota Chaayinaa irra gahaa jirtu adda. Sadarkaa dhalli namaa baachuu hin dandeenye irra geesse. Falastiinitti yoo xiqqaate musliimoonni salaata salaatuu ni danda'an. Akkasiimi Allahu Akbar jechuu ni danda'an. Soommanuu ni danda'an. Qur'aana qara'uu ni danda'an. Gammachuu qalbiidhaan ni qaban. Akkasumaanuu shakkii malee rakkoo dhamdhamaa jiran. Chaayinaa keessatti garuu musliimoota tooftaan dachirraa dhabamsiisuuf ijibbaachaa jiran. Trying to exterminate them. If you know history, in the middle part of the 20th century, a lot of part of Turkey was taken over by the... Seenaa yoo beeytan jaarraa 20ffaa walakkaa irratti lafti Turkiyaa hedduun biyyoota garaagaraatiin fudhatamtee turte. Qaamni gariin Raashiyaan fudhatame. Kutaan Xinjiang ammoo Chaayinaadhaan fudhatame. Uummanni naannoo san jiraatu uummata Turkiyaati. Turkistaana bahaa ja'aman. Uummanni kun karaa seeraan alaatiin qaama Chaayinaa taasifaman. Illegally. And many countries are doing that. Biyyoonni biroo hedduunis haaluma kanaan lafa garagaraa dhuunfatan. Fuula isaanii ilaaluudhaan uummata sana adda baasuu ni dandeessan. Uummanni kun uummata Chaayinaatii miti jechuun himuu ni dandeessan. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dachiisan albuudota garagaraatiin badhaase. Dachiinsan qabeenya guddaa qabdi. Kanaaf Chaayinaan hawwii guddoon musliimoonni dachiisan irraa akka dhabamaniif jecha hojjechaa jirti. Sochii tanaas bara 2015tti jalqabde. Akka gabaasni mul'isutti yeroo sanitti addunyaaf ifan turre. Garuu bara 2016tti dhaabbileen mirga namummaatiif falman irra gahanii ifa godhuu jalqaban. Jala bu'anii saaxilan. Miidiyaa irratti ammoo bara 2017 ifa taasifame. Yeroo tana beekamuu jalqabe. Bara 2018tti ammoo addunyaa cufa bira geesse. Chaayinaa keessa musliimoota gosa lamaatu jira. Tokko musliimoota Uyghur, kuun ammoo musliimoota Han ja'aman. Musliimoonni Han musliimoota gosa Chaayinaati. Isaan illee rakkoo keessa jiran. Garuu rakkina musliimoota Uyghur waliin wayita wal bira qabnu xiqqaadha. Sababni isaa musliimoonni Han lammiilee Chaayinaa waan fakkaataniif rakkoon isaan keessa jiran dararfama musliimoota Uyghuriin yoo wal bira qabne haalaan xiqqaadha. The Uyghur Muslim nowadays, most of them cannot even offer salah. Arraantana musliimoonni Uyghur hedduun isaanii salaata salaatuun dhorkamanii jiran. Soomanaas akka hin soomanne dhorkaman. Ji'a Ramadaan keessa guyyaa adiin akka nyaataniif dirqisiifaman. Hedduun isaanii farshoo akka dhugan dirqisiifaman. They aren't allowed to learn Arabic. Afaan Arabaa akka baratan isaaniif hin hayyamamu. Waan hoggantoonni isaaniin ja'an yoo fudhatuu didan ammoo kaampii dararaa keessatti ugguraman. The Chinese government says this is re-education. Mootummaan Chaayinaa gocha kana irra deebinee barsiisuu fi je'ee hima. Musliimoonni Uyghur kan kaampii kanatti ugguraman rakkoo dhalli namaa ba'achuu hin dandeenye mudatan. Ni sodaachifaman. Amantii isaanii akka gadhiisanii keessaa bahan gaafataman. Ilaalcha siyaasaa kan komunizimii akka hordofan gaafataman. And those that are outside, they are being tracked. Warroonni kaampiin ala jiran ammoo yeroo yerootti hordofamaa jiraatan. Kaameeraadhaan teknoolojii fuula isaanii adda baaftuun basaasaman. Yakkoonni kunniin hundi qaamota mirga namummaatiif falmaniin dhifoome. Qaamonni mirga namummaatiif falman kunniin hundi isaanii dhaabbilee musliimotaati miti. So much so that 1 month before, in July, there were 20... Rakkinni kun haala kanaan hammaannaan ji'a tokko dura adoolessa keessa biyyoonni 22 sarbamiinsa mirgaa kan Chaayinaatti mudataa jiru balaaleffatan. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniittis xalayaa barreessan. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessa biyyoota 196tu jira. San keessaa biyyoota 22tu xalayaa tana barreesse. Biyyoonni 22 kunniin sarbamiinsa mirga dhala namaatu Chaayinaatti musliimoota Uyghur irratti gaggeeffamaa jira jechuun barreessan. And do you know, out of these 20... Waan nama ajaa'ibu. Biyyoota 22 kanneen keessa biyyi musliimaa takka illee kan jirre beektu. All of them
one non-Muslim country, mostly European country. warri barreesse hundi biyyoota musliman tahin hedduun isaanii biyyoota Awurooppaati. Kuwaa nama qaanfachiisuu miti. There are about 50 Addunyaa tanarra biyyoota muslimaa 56tu jira. Biyyoota addunyaa tana keessa jiran keessaa dhibbeentaa 25 kan ta'an heddumminaan lammiilee muslimaa qaban. Garuu biyyoota musliman tahin 22tu sarbaminsa mirga namaa muslimoota Uyghur irratti taasifamaa jiru balaaleeffatee xalayaas barreesse. And when interviews were taken of some of the heads of states, and Wayita hooggantoota muslimaa gadiif gaafiif deebisaan godhamu. Musliimoonni lallaafoodha. Kanaafuu waan chaayinaan gootu mormuun humaanuun fayyaduu ja'anii deebisan. Dhugaa dubbachuudhaaf tarii sirrii dubbatan. Wanni isaan godhaa jiran seera shari'aa tokko hordofuudha. Sunis rakkoo jabduu hambisuuf jecha rakkoo xiqqoo mudachuun gaariidha kan jiru ta'uun oolu. Rakkoo jabduu hambisuuf jecha rakkoo xiqqoo mudachuu ni danda'ama. Diin Islaam hayyama kannee jira. Sarbaminsa mirga namaa kana mormuu keessaniin bu'aa tokkollee yoo hin arganne. Inumaa dubbachuu keessaniin yoo hamtuun biyya teessan tuyxe akkaataa shari'aatiin maloota lamaan gaarii ta'an jechuunis harkaan dhaabsisuu fi arraba keessaniin dhaabsisuu yoo hin dandeenye filmaata sadaffaatiin callisuu ni dandeessan. Yoo dhugaan haalli jiru akkana ta'e yoo dubbachuu keessaniif rakkinni biroo kan isin mudatu ta'e callisuu yoo filattan shari'aan hayyama isiniif gooti. if the situation is like that really, that if you object there may be retaliation, and if you take the decision of keeping quiet, Sharia gives you permission. That among the 56 countries, no one had the guts. But 22 non-Muslim countries had the guts. Biyyoota muslimaa 56 keessaa kan onnee qabaatee dubbate tokkollee hin argamne. Garuu biyyoonni musliman tahin 22 dhimma kanarratti onnee qabaatanii jiran. Seenaan tun asitti hin dhaabbanne. Waan haalaan qalbii nama cabsu. Guyyoota muraasa booda biyyoonni 37 dirree baafatanii wanni mootummaan Chaayinaa dalagaa jirtu sirriidha. Musliimoota dararaa hin jiran. Mirga namummaa sarbaa hin jiran. Musliimoota barsiisaa jiran malee shorarkeessummaa balleessuuf hojjetaa jiran ja'anii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti xalayaa barreessan. Biyyoota 37 akkana jedhee barreesse. Waan nama qaanfachiisu. Biyyoota 37 kanneen keessaa biyyoonni 15 biyyoota muslimaati. Biyyoota Chaayinaa deeggaran keessaa dhibbeentaa 40 ol kan ta'an wanni musliimoota irratti dalaydan dararaan isin musliimoota irraan gahaa jirtan sirriidha. Kun shorarkeessummaa balleessuudha jechuun warreen barreessan musliimoota. They were Muslims. Alhamdulillah, Maleeshiyaan warroota sanneen keessan jirtu. I don't want to take the names of the countries. Biyyoota kuuwwan kanneen xalayaa tana barreessan maqaa isaanii dhahuun barbaadu. Sababni isaa an musliimoota dammeessuun barbaada. Hayyama rabbiitiin hooggantoota biyyoota muslimaa kanneen hunda waliin wal arguu dandeettiin jira. Hoggaan isaanii wal argu an akka daa'ii tokkootti dalagaan tiyya dhaamsa rabbii isaaniin gahuudha. Hordofuu fi dhiisuun filmaata isaaniiti. Maqaa isaanii dhahee isaan qaanfachiisuun barbaadu. Ta'us wanniin ana hogganoota biyyoota kanneenii gaafadhu. Nabiyyiin keenya jaalataman sallallahu alaihi wasallam akka ja'anitti muslimni tokko dararamnaan akkuma qaama keessaa bakka takka miidhamnaan qaamni hundi seeliiwwan jiran hundi bakka miidhame san gargaaruuf tattaafataniiti. Isinis tattaafadhaa. Nuti ummata tokko muslimni kamilleen biyya addunyaa fedhe keessa jiraatus obboleessa kee kan amantiiti. Kanaafuu isa gargaaruu qabda. Bu'aa xiqqoof jettanii akkamitti nyaapha diin islaam deeggartan. Kun shari'aatti hin hayyamamu. In the Sharia. Keeping quiet. Cal'isuun ni hayyamamata. Ati laafaadha. Cal'isuutti jirtaaree. Sadarkaan imaana keetii gad aanaa ta'u ati mu'minuma. Garuu kaafira deeggaruun isa obboleessa kee kan muslimaa ajjeesu deeggaruun And you're supporting them. What is happening to our scholars? hayyoota keenya maaltu mudataa jira? An hayyuu miti. An daa'iidha. Dalagaan daa'ii waan hayyoota irraa dhaggeeffate ummataaf dabarsuudha. Hayyuun nama beekumsa jabaa qabu kan beekumsa diin islaam sirriitti beeku. Dalagaan daa'ii beekumsa san karaa laafaa ta'een ummata hedduuf dabarsuudha. An hayyuu miti. An daa'iidha. And I told this 2 days ago. And I'm telling it again. That please don't. Waan kana guyyaa lama dura dubbadheetiin jira. Ammaa sirra deebiitiin dubbadha. Addunyaa tanarra jiraachuuf jecha, aangoo dachii tanaatiif jecha, qabeenya dachii tanaatiif jecha, qubsuma keessan kan jannataa jijjiirattanii azaaba keessaa qubsuma bitachaa jirtan. You're a very bad businessman. Isin daldaltoota haalaan dadhaboodha. The Jannah is the true happiness. Karaan isin irraa gatan tartan karaa jannataati. Jannanni ammoo gammachuu dhugaati.
On the in 7th of India. It's August, happening all over the world. Ogeessa torba haasawaa kiyya kan duraa kaniin kilantaan irratti godheen ummata musliimaa maaltu mudachaa jira jedhee irra haasaweetiin jira ifirra gaddeemaa jira yeroo ummanni musliimaa hoogganaa addunyaa tanaa turetu dabre qur'aanni buufamuun dura ummanni kun tuffatamaa ture gaafa yoomul jaahiliyyaa guyyoota wallaalummaa jedhamu keessa turan arabonni wayita ka'abaa xawaafan uffata firraa baasanii qullaa xawaafaa turan ummata wallaalaa turan rabbiin qur'aana isaan irratti buusee warra ifaa addunyaa tanaa ibsu isaan taasise qaceelloosaniin ummanni musliimaa addunyaa tanaaf mataate ummanni awurooppaa jaarraa 12ffaa hanga 18ffaa jiru bara dukkanaa jedhanii yaaman dukkantii isaanii fi malee nuuf dukkanaa miti qaroominni ummanni musliimaa gama saayinsii fi teknooloojiitiin irra gahan kan ajaa'ibaati nuti mataa addunyaa tanaa turre har'aan tana musliimoonni lakkoofsi keenya hedduudha ummata addunyaa keessaa dhibbeentaa 25 ol kan ta'an musliimoota dachii tanarra musliimoota biliyoona 2 ol ta'anitu jira haa ta'u malee tuffatamaa jirra salphifamaa jirra qeeqamaa jirra homaa godhuu dandeenyu maaliif And that's what I did when I was in India. That's the reason the sababni majority isaa of the yeroo sahaabaa non-Muslims who sanitti came for my yeroo talk, the khulafaa majority of urraashidiinaa the sanitti non-Muslims who knew me, they were my fans. the Muslims were musliimoonni There were some qur'aanaa fi sunnaatti dhihoo non-Muslims turan who even came and touched my Today, feet, which is not allowed in we are Islam. far What are away they from doing? the They said, Quran no, and you're Sunnah. Bhagwan ka avatar. arraan tana They qur'aanaa fi love me, sunnaa they irraa fagoo respected me. jirra yeroo Say sanitti what you want qabeenya to. hedduu Some san of them come qabu and say, hiyyeeyyii I've been seeing haa your ta'u videos malee for diin kana years. ifarkaa qabna Tell me what I should arraan do. tana musliimoonni I said, dureeyyii accept dachii Islam. And they accepted tanaati me. dahaba gurraacha ifarkaa They qabna loved me, garuu they tuffatamaa respected jirra me. maaliif They were very sababni few isaa who were qur'aanaa fi against. sunnaa irraa fagoo But jirra since this new government came, they created a campaign I against request me my and Muslim they brothers all have over the given the world. feeling as though majority of the non-Muslims are obboleeyyan against. kiyya Even in musliimaa Malaysia dachii here. tanarra jiran hundatti wanni hin dhaaman barumsiniin ana amma kannaa jiru alhamdulillah addunyaa guutuu keessa facaafama yuutuub kiyya kan sabaskiraayib miliyoona takkaa ol qabuun feesbuuk kiyya kan hordoftoota miliyoona 17.3 qabuun karaa PSTV Ingilish kan daawwattoota miliyoona 100 lakkaa'amu qabuun PSTV Urduu kan daawwattoota miliyoona 80 qabuun PSTV Bangaalaa kan daawwattoota miliyoona 50 qabuun PSTV Chinese kan afaan mandariiniin tamsa'u kan hordoftoota miliyoona 20 qabuun tamsaafama hunda isaanii yoo walitti hidhaan hordoftoota miliyoona 200 ni gahan yoo xiqqaate inshaa Allah hordoftoonni miliyoona 100 gahan ni ilaalan abusing the prophet, criticizing akkanatti Islam. himametti istaadiyeema kana keessa namoota 100 ta'antu walitti qabamee jira alhamdulillah dhaamsi kun garuu namoota miliyoona 100 ta'an ni dhaqqaba dachaa 1,000 kan asii kana ni caala jechuudha dhaamsiniin an obboleeyyan kiyya musliimaa isaan biyyoota addunyaa keessa jiraniif dhiyeessu yaaboo gara qur'aanaa fi sunnaa dhihaadha aangoo dachii tanaa teessoo dachii tanaa qabeenya dachii tanaa qubsuma keessan kan jannataatiin hin jijjiiratina yaaboo hin jijjiiratina The worldly power, the worldly seat, the worldly wealth for your seat in Jannah. Please don't.